ደህና አደራችሁ ኢትዮጵያ ወንዶች፣ እንዴት አደራችሁ? ዛሬ እናንተ ነገር ትዝ አለኝና የሆነ ነገር ልመክራችሁ ብዬ ነው የመጣችሁ። ኢትዮጵያ ወንዶች ሰናችሁ። ቆይ ኢትዮጵያ ወንዶች መቼ ነው እናንተ እንደ ፈረንጅ የምትሆኑት? መቼ ነው? እስቲ ቆይ ሁላችሁም ሳይሆን አንዳንዳችሁ መቼ ነው እንደ አረብ እንደ ውጭ ሀገር ሰው እንደ ፈረንጅ የምትሆኑት? መቼ ነው? ቆይ መቼ ነው? አሁን የአረብ ሚስት ሰውዬ ስራ ሄዶ ሲመጣ ሻወር ገብታ ከስራ ቀደም ብላ መጣ ሻወር ገብታ ስራም ይኖራት አይኖራት ሻወር ገብታ ቁምጣ ለብሳ ስልኩን የጎረጎረች ብርድ ልብሱ ሴት ገብታ ኤሲውን ከፍታ ስልኩን የጎረጎረች ባሊውን ትጠብቃለች። ባሊው ልክ በር ሴት ይደርስ ደግሞ አላ ይላታል። ሰላም አለይኩም ሐቢብቲ እያለ አንገቱን ስር ቅንድሙ ስር እንደዚህ ይስማታል እያላት ማይ ላቭ ይላታልና ማብራቱን ይዘጋሉ። ብርድ ልብሱ ስር ገብቶ ይተኛል። ሰውየው ልብስ ቀይሮ የኢትዮጵያ የመንግስት ሰራተኛም ይሁን የቀን ጆርናታ ሰራተኛም ይሁን የትም ሰራተኛ ይሁን ይመጣል። እርሻ አርሽቶም ይመጣ በሬም ይሆነ እንግዲህ ያለው ሳልገባ እኮ ነው በር ላይ እኮ ሳልገባ ይጨዋል። ሳልገባ እኮ ነው ጨው ያለ በሬም እንደዚህ ማን እንደዚህ ያደረገው ጭዶ ምን ነው የበላው ከፍቶ የታለ ልጆቹ የታዱ ሳልገባ እኮ ነው ጨው አስተፈርላ ላዚም እናንተ ሻይ ጠጥቼ ነው አፌ ምን ነው አወል ፈስ ቅዱስ ሰላም እና ይጨዋል። እሷ ደግሞ ወይ ከጻኑ ጋራ ናት ወይም ኩሽና ውስጥ ናት ወይም ደግሞ ያፈረደበት ከሰል ውስጥ ናት። ከሰል ቡና እያፈላች ነው በማንደጃ አልፈረደብኝ እዛ እጄ ልተቀረቀር ነው እኔም እያፈላች ነው። እሱ ይሄ አይሰማትም። ለምን ነው ልጆቹ አታለ ምን ያሰራሽ ነው ደግሞ ምንድን ነው ዶኬ ነው እንደ ሽሮ ነው እንደ ይላል ደግሞ ከዘና አለክ መጀመሪያ ስጋ ጠብሳ የምትጠብቅ ዱቄታ ኢትዮጵያ ወንድ አስጠሉኝ ማርያም አልገባም ነው እንደው ግቢ አሁን እኔ ደግሞ ያጋጠመኝ ነገር ልንገራቸው በአጭሩ። እኔ ዱባይ ቦይፍሬንድ አለኝ፣ ኢትዮጵያ ባል አለኝ። የኢትዮጵያ ባል ሲደውለው የዱባይ ባል ሲደውለው ልዩነታቸው የዱባይ ባል ጓደኛዬ ሲደውል አሎ እሱ ጋር ያወራ ያለ ሴትዮ ትደውላለች። ቻው ሳልለው ቶሎ ብዬ ሴትዮን አነሳለሁ በእንጀራዬ ስለሆነ እሷን ጨርሼ ተመልሼ አወራዋለሁ። ምን ሆነሽ ነው ስለኝ የሰውዬ ሴትዮ ደውላብኝ ነው። ሴትዮ ደውለሽብኝ ነው? አዎ። ኦኬ ጨርሰሻል? አዎ። የለ በርቺ የኔ ፍቅር አይዞሽ ያልፋል ጠንከር ብለሽ ስሪ ምናምን ብሎ አስበርቶኝ ይዘጋብኛል። ይሄ ደግሞ ባሌ ነው። እሱ ጋር ያወራ ያለ ሴትዮ ትደውላለች። ቶሎ ብዬ ቻው ሳልለው የሴትዮን አነሳለሁ። የሴትዮ ሲያነሳ ኢሞት ትጠፋለች። ተመልሼ ትደውልለት ቆይ እንጂ ከማጋራ ያወራሽ ነው ምን ሆነሽ ነው? ቆይተሽ ደወልሽልኝ ምንድነው? ዘጋሽብኝ እኮ ዶሮ ላይ እኮ የዘጋሽብኝ ምን ሆነሽ ነው? ተቀይረሻል ምን አገኝተሽ ነው? ምን ብላ ዶቆሮ ጨውራስ ምን የማታውቀው ከማይም ጋር አሁን ገብተን ባልና ሚስት ልንሆን እዚህ ተሰቃይተን ሰርተን እዛ ገብተን ስቃያቸው ቁምጣ ልበስ ራስ ግን ወቅ ካለለከ ትላምጣልክ እኔ ንብረት ምናምን ጥብስ ምናምን የሰው ሚስት ይኸው ሲታወይ ባካችሁ hojjetanii jijjiiramuuf baay'ee biyya kana wayya ayyee nagaan sinif haa ta'u akkam jirtanii annagaa kiyya galata rabbii guyyaa irraa kana maatii jaalalaa kan ta'e abbuu wajjiniin argama. Akkuma beektanii abbuun ijoollee baay'ee gara biyyaa irraa fidee asitti hojii galchuudhaan beekama. Gaaffii murteessaa ta'e tokko lamaan sa'aatii kanatti murteessaa dhadhee yaadu tokko lamaaniin isaaf qabadhee dhufe gaaffichis jalqaba irratti ijoollee amma Dubaay irraa as galaa jiraniiti dhaamsi ati dhaamtu maalidha kan jedhudha abbu. እሺ ገለቶማ egaa namoonni baay'een keessan fuula miidiyaatiin na beektu namoonni wantoota gaaffii kee ammaa kanaatiif deebiidha ta'a jedhee yaadu yoo danda'ame ijoolleen amma biyya keessa jiran maallaqa baay'ee yookaan immoo haala baay'ee rakkisaa ta'een Itoophiyaadhaas kan isaan dhufan waan ta'eef yoo danda'ame akka kiyyaatti yoo Itoophiyaatti maallaqa sanaan hojii hojjetan akka kiyyaatti hedduun gammada. Yoo moolakkiin barbaachisu jedhan immoo biyyi kun akkuma ati amma dhuftee argite baay'ee ulfaataadha. Chaalenjii kana hin dandeenya aduusa waan hundumaa dandeenya hin hojjennaa yoo jedhan immoo hojjetanii jijjiiramuuf baay'ee biyya kana wayya garuu yeroodhaaf immoo chaalenjii guddaa dhukkubbii guddaa waan qabuuf namni isa sana obsee
hojjechuu barbaadu Dubaay filatamaadha jedhee yaada. Zaaltilee akkuma inni jedhe dhageessanii jechuudha. Yoo dhufuu baatanii maallaqa sana achumatti ittiin hojiitti jijjiirtanii an akka kiyyatti isiniifin jaalladha natti tola. Hojjetanii Itoophiyaa keessatti jijjiiramuun hin danda'amaa jechaadha. Inni dhuftu yoo ta'e immoo as dhuftanii of murteessitanii rakkina jiru hundumaa fudhatanii cimtanii akka hojjettan jechaadha. Gaaffiin kiyya itti aanu immoo ijoollee ammatti dhufanii as jiraniif Dubaay keessa jiraniif ijoollee keenyaa fi dhaamsi ati dhaamtu maal gabaabumatti? Namoonni baay'een biyya kana kan dhufan dhugaa dubbachuu fi mul'ataaf otoo hin taane mul'achuuf. Gaaffiin kiyya itti aanu immoo ijoollee ammatti dhufanii as jiraniif Dubaay keessa jiraniif ijoollee keenyaa fi dhaamsi ati dhaamtu maal gabaabumatti? Maaliifini isin dura dhuftanii as jirtu wantoota jiru hundumaa isin beektu waan ta'eef akka keetti dhaamsi ati dhaamtu maalidha? Gabaayisa weemichuu koo biyyi kun xiqqoo chaalenjii qaba. Akkuma argitee dadhabbii qaba, bu'aa baay'ee qaba. Namoonni baay'een biyya kana kan dhufan dhugaa dubbachuu fi mul'ataaf otoo hin taane mul'achuuf. Siigalee namni immoo akka kiyyaatti yoo mul'ataaf hojjete baay'ee gaariidha jechuudha. Biyyi kun dadhabbii hedduu qaba beektee. Yeroo jalqabaatiif immoo ji'a tokko ji'a lamaaf waan siin dabarre wayii sitti fakkaata siigalee. Soo kanaatiif ijoolleen ammaa jirtan haala baay'ee ulfaataa keessa yoo jiraatan iyyuu boroo akka darbu beekanii hojii isaanii irratti yoo jabeeffatan kaayyoo isaanii yoo beekan baay'ee gaariidha. Wanti hin dabarre hin jiru. Har'aaf immoo hojiin hin ulfaataa. Nama hin beektu, biyya hin beektu, nyaata hin beektu, qilleensa waan hin beekneef wantoonni baay'een sitti dhaga'amuu danda'a. Kanaatiif ijoolleen biyya kana keessa seentanii hojiin haala garaagaraatiin isinitti cimee jiru jabaadhaa hojjedhaa harri boruu miti isiniin jechuu barbaada. Thank you. Ayyee dhugaa rabbi yaadi isaa kun isa dhugaati jechuudhaan dhufee ofii kiyyaa fi waan hapheen ta'ee argina. Jalqaba irratti chaalenjii isaa baay'ee cimaa halluun tokko illee ulfaachuu danda'u. Akkuma inni jedhe gosa isaa anuma dabalatee hojiitti haayinuun isiniin jedha. Nagaa fayyaa ta'a bal'inaan immoo yuutuubii irratti akkan qabadhee isinii dhufu abdiin qaba. Hin danda'ama miti? Yaa waaqayyo nu gargaara. Ayyee bakka gara fuulduraatti immoo yuutuubii kiyyaa adeema sabiskiraayib godhaa achirraanii yaadota wantoota irraa barannu baay'een jira waan ta'eef achiinan qabadhee isinii dhufa lafa nagaa oola.